ofajjeesanii du'a ofirratti murteessanii haqatii barbaanna jettanii miidiyaadhaan gadi baatanii waccitanii deebitan malee waa tokko hin gooneef meemee dubartoota sababa dhiiraa miidhamanii lubbuun jaraa bade justice for a baluu jenneetuma miidiyaatti uwwisnee biraa deebine malee erganaa lubbuun jaraan deebine haqni jaraan baane warri du'a isaatiif sababa ta'an seeratti dhiyaatanii yeroo adabaman argitaniittu akka kana bakka ilmoon nama namni qabeenya isaa namni haqa isaa dafqa isaa hin barbaaddanne dayyuusa silawu qabeenya kee irratti wareeguunis wareegamuunis waanuma sirriidha garuu dadhabina ishee tokko sitti dubbachuu barbaada sammuu dubartiitiin sammuu nama miidhameetiin amma kana yaaduun siyyuu bilchina isheeti nan dinqisiifadhaan tooftaa hanga kana garuuti tokkoffaa dadhabinni sii bakka kam ture bakki isiin itti mucucaatte jalqaba gaafa inni biyya jiru obsa sadarkaa hin qabnee fi gowwummaa daangaa hin qabne wayii gowwomteetti akkamitti baajaajii bitteetti kennite baajaajii sana namatti kenneen ni bana fuuliyoolaa manni ni ijaarame akka inni hojii hojjetuu fi hojii uumuudhaaf waan baay'ee yaalte sun hundi badee ka'ee maallaqatti baastee lafa nama hin taane kana biddee nama quubsu maaddii irratti beeku dabar Oromoon nama isheedhaaf ta'uu fi isheedhaaf hin taane jalqabuma sanarraa namni kun nama ta'uudha jijjiiramina wajjin jiraachuudhaaf ta'uu jettee madaaluu qabdi turte amma sana hunda waa hunda gurgurtee Dubaayitti fudhachuun barbaachisu ture akka kootti gara fuulduraatti shamarran keenya namni tokko itti yaaltanii 100 kennitanii 100 sana 150 gochuu iyyaalu taanaan baajaajiitti kennitee ittiin xaaree konkolaataatti jijjiiruudhaaf iyyaalu taanaan dabartanii isteeppii biraa kisaaraatti hin kisaarinaa akka kootti bakki dadhabina ishee bakka kana inni kan biraa immoo kan na ajaa'ibe kan gaaffinatti ta'e maadaamiin ishee tabaabaarii ta'uu isheeti gaafan siin jedhu mucaan kun hojjattuu isheeti biyyichi biyyoota guddatanidha murtee irratti fudhachuudha deemtu kana ifa gooteetti mucaanii mana koo keessatti yakki hojjatamee namni tokko miidhamee boriitu na gaafachiisaa na hiisisuu danda'a jettee akkamitti yaadin jechuun ati gadi ba'iiti isas bakkeetti waan madhuuti mana koo keessa iddoo biraatti wal garafaa yookaan waan goota wal godhaa malee as keessatti lakkii hamboriitu hidhamuu danda'a jettee akkamitti yaadin waan jedhutu sammuu koo keessa jira tokko kan gaaffinatti ta'e akkamitti of kenniteef jechuun namni akkamitti riiskii mana ga'u fudhata isheedhaaf jedhee maadaamii akkanaa isin abaayisu baay'isee wallahi nama gaariidha isheenis haadha jedhi bakka haadha inni kan biraani birrii baay'ee nutti himte la mucaan kun barbaree jedhi harkaan lafa qabeeni birrii baay'eedha kan isheen nutti himte birrii namichi nyaata yoo xinnaate miliyoona 4-5 ol hin ta'a. Alex waan asirratti waa tokko sitti waa tokko jechuu barbaada. Birrii 8,000 sana kan duraa keessaa illee natti himteetti akkasiin itti hubattanutti mana biyyaa qabdi turte ijoollee irraa liqeeffatti kan jalqabaa qoqqobii galteetti waggaa 9 moo maaliimaa keessa turteetti waggaasi hojiinsi kanumaa jechuudha wanna hojjetatti dhabdeetta nagaama sagaleen koo nagaame waan waggaa 8 akkasiiti mana tokko bitatte yaa mana bitatte sana immoo birrii itti liqeeffatte isa 8,000 ID irraa hojjette yookaan qaamaa booda kan irraa hojjette liqiidhaan yookaan mana biyyaa gurgurteetti kakaffalte jechuudha sunillee akka hubatamu jechuudha birrii isa duraa immoo qoqqobii 10,000 galteetti kan baajaajii fi wanta eenyu bittee fi booda 10,000 immoo ofitti fuute waggaa 8 jechuudha 8 akkas waan biyya namaa keessa turte hojiin ishee kanuma qofadha jechuudha waa biraa wanta godhatte hin qabdu akkas birrichi gaa jechuudha barbaadeetan. Dhumarratti of eeggannoo gochuu wanti barbaachisu wanti kun wanta miidiyaa irra bahe waan ta'eef namoonni keessoodhaan hariiroo jaraa beekanu jiraachuu malu. Jechuun hiriyoonni isaa kan hariiroo jaraa kana kanaan dura beekanu namni kun eenyummaan isaas bahee dubbatamuu baatullee
maybe isirratti waan balaa fiduu danda'u waan ta'eedhaaf lookeeshinii ishee bakka jirtu minaamini akkan dubbanne hariiroo jaraa immoo maatiin biyyaa kan beekan yoo ta'e maybe rakkina akkanaas akkan dhumni furmaatatti barbaadu wayyaa wanta hunda miidiyaarraan baasinaa anyways ati dhiirri kana booda yookaan isheedhaa wajjiniin waan tokko tokko haasa'uu keessaan salaamataa walitti qaraa jirtan yoo jiraattan ilaa ofitti of amansiisaa xinnoo si shartatti jennaan barbareen kun gara biraatti jijjiiramuu danda'a asiidiitti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef itti qophaa dubartoonni immoo yoo dandeessan irraa baradhaa afaan banuu dhiisaasin yeroo hunda ilmamtanii dhuftanii tokkummaa baluu birrii mana na nyaate jechuu dhiisaatii akka kanatti gumaa baafadhaa dhiirris irraa barataa deemu muuxannoon kun wal gahuu qaba wallahi badhaafamuu qabdaati sagantaan beekamtii kennamuufii qaba waancaa dubartoonni yoo dandeessan walitti buusaatii intala kana walitti buusaatii kennaa bareedaa tokko kennaafiiti mataa ol nu qabdeedhaa piroofaayilii godhadhaan intala kanuman jedhaan teenkiyu. Sagaleen koo yoo jiraate sirriitti jira siifu sagaleen koo siifan gadaa. Okay, amma inni turkii sirreeffadhuutti itti fufaa. Okay, dhimmi kuni miidiyaan ramma miti ba'umsaa bakka hedduutti yaada kenniteetti hayyuu obboleettiin koo kunoo kana jirtuutu miidiyaarra argiteeti kan naa qooddee akkasitti hubadhaa kun yeroo jalqabaa osoo hin taane baasaa jirti haala nageenya ishee waan icciitii goota ishee faana eeggachuu qabdi gama seeraatiin waan fedhe godha akka jiru hin dandeenye nan amana maal gocha gibbii madaamii keessa raqeen ergaa biraatti balaa biraatti kaasa seeraa yoo deemte eessatti akkana ta'e siisii godhu ragaan jira maal gocha achi raxxee mana manooriyaadha maal ta gocha mana madaamii sana raxxee sunu balaa hamtu seeraan dhannaa mucaanu nama seeraan isa himatu yoo ta'e balaa ofitti kaasa balaa keessaan baane keessatti maaliin madaamiin nama isii kana gargaaru waan ta'eef gibbii madaamii keessa akkamitti seene bara kun yakka hamaadha laal yakka hamaadha janabiin tokko zimmeettee qe'ee nama eenyu qabu tokkotti dhaxxee ol seenuun kunuu yakka guddaa fi saaxila isa kana obdosee jiraachuudha kana seeraan an gaafadha jennaan akka nama samaa irraa darbatame ta'uu deemaa jechuudha bakki inni raqee gibbii mana namaa keessa waa hatuu dhumnaan qabame ba'e jedhanii yoo kasasan jedhinu allayyaa buusu isuma seeraayyuu jechuudha seerumaan amma utuu himatame mucaan kun madaamiin sun intala kana gargaaraa jirti waan ta'eef seeraan utuu himatte mucaa kana dararuu dandeessi jechuudha gama seeraatiin ishee kanatu darara malee inni isheen dararu wannan obboleettii kiyyaadhaa moos hin dhagaaraatte hariiroo gama seeraa osoo hin taane seerri si'uma gargaara waan tokko si gargaara shakkuma hin qabu kun wannan si himu waan amma Aleksi jedhe namoota eessuma isaa dubbachiisaa akkati turte beekaa jaarsummaa ergataa turte si kadhataa turan diqqa ummiitaa ofiin dararinii rakkoo ofirraan hin gayinii jedhanii obboloonni isaa si kadhataa turan yookaan eessumni isaa deebi'anii immoo tarii yoo aaranii waa siin godhan garuu of eeggannoo godhi hariiroo nama faana dubbattu faana jechuun si barbaada malee gama seeraatiin atu kasa si atu allayyaa buufta ammoo daganaa allayyaa buufta utuu kasabte seeraan madaamiin surutuu himatatti bante shiftaadha jetti bakka. Fakkeenyaaf achi keessaa gibbii sana keessaa utuu waraabbattanii qabdu viidiyoon an beeka gadi hin lakkifne viidiyoon waraabame jira achi keessatti jechuudha. Garuu gadi hin lakkifamne viidiyoon achi keessatti waraabame gibbii sana keessatti waraabame utuu gadi lakkifame maal gocha chirattee namichi ammoo saree buusaa raacete taa'aa jira jechuudha. Kanaaf haaluma nageenya keetii malee gama seeraatiin hosi kasasesi lapheen baatiin injifattuu dhuma taataa jechuu barbaadeetanii inni dabalataa meeshaarraa miutirraa bahime waan si gaaffa barbare obboleettii koo miutirraa bahe meeshaarraa muruu yaanne meeshaa isaarraa muruu yaanne yeroo qabattu tarkaanfii meeshaarraa muruu waan akkanaa yaaddeetta. Irraa mureera annoske malee. Yaadde baddeerre la meeshaa akkasii murre nan beekaa. Isuma waan naamoo mooddoo biraan. Baddeerre Alex. Okay, Messi ta'ii iyyaannee waan akkana dhugaa dubbachuuf obboleettii koomiitii irraa bayii qoosaa dhiisi. Moo dhugaa dhugaa qalbiinoo meeshaa irraa muruu iyyaannee miutii irraa bayi. Irraa muruu yaalteettaan jedhee
moo itti karoorsitee turte? Jechuun itti karoorfadheellee yaalilleen godheerattis karoorfadheera garuu of dudduubben deebi'e. Maaliif yaati kun arguu feetii na arguu hawwiti waan ta'e jennaan nan dhiise sammuu koottan deebi'e malee gara nan dhufe lakki yaaf wanti kun hin jedhe bakka. Sila karoorfattee jechuudha irraa muruuf. Billaan qopheeffadhee sitti argisiisuu nan danda'a. Please live irratti agarsiisanii meeshaan maal balleessan nuu garraa miidhaguu ta'e. Baga meeshaa murinii meeshaa karoor dhugaa rabbii immoo rabbumatu baase wucaadha dhooftuudha nama dudduubbeetti deebitu wayin turre. Baga waaqayyo si baaseen jedha mucicha nan bilbila nan fida mucicha yeroo eegeessuu ta'e jedheeni maaltu si mudate jedhee nan argadha akkan argadhu waan hin beekuuf namoonni hedduun na dubbisaa jiru waan ta'eef ragaa itti isaa dhiyeeffachuu danda'a jechuun of jajjabeessuuf jechuufi ragaa itti isaa jedhee of jajjabeessa ta'e jechuudhumaafi. Inni dabalataa obsasi of ajjeesuu keerra yeroo tokko meetii godhi waan dhugaa tokko sitti hima jechuudha. Wannan si deeggaru isa kanas hin gorsite himmiine si galateeffadhaa sittan sababni isaa na guddisaa si biratti yeroo tokko anuu sin galateeffadha. Anuu sin galateeffadha jechuudha. Yeroo tokko biratti na guddisaa moodiitarra yoo dandeessan moodiitarri biratti na guddisaa musliima na guddisaa na guddisi. Maaliifan si galateeffadhaa tokkoffaa qaama isaan hin rimne azaabuu biyya lafaa irratti azaaba cuufdee fuute jechuudha. Azaaba cuufdee fuute azaaba biyya lafaa qammabsiiftee deebifte malee qaama isaa hin miinee akilaatti godoloo san goone hin rimne hin gorsite. Ijji jaameera jedhame inti. Otoo fi bu'ee Maarqosiin galchaa. No, ma argeedhuma deeme. Toofiki Maarqos sagal gadi buutee keessa hojii irratti bakka kee Maarqos naaf galchanu. Hin jaamne ijji nafa azaabuma biyya yeroodhumaa fi gubata malee inafa ijji nafa yaalamee fayyuu danda'a. Akka odeeffannoo nan qabu immoo gara bakkii baasee akka himoo namaatiin arrabsaa jiru qubaan qaba. Akka himoo nama biraatiin arrabsaa jiru ishee jechuudha. Eega lubbuu baafatee booda arrabsaa jira jechuudha. Kuni arrabsuun isaa immoo gaa sichi faayidaa hin qabu. Walumaa galatti wannan sitti wannan sirrii goote tokko qaama isaan hin rimne hin azzabde. Xuruu goote azzabu. Waan waggaa lama sadii azzabamte azzabdeetta waan ta'eef guyyaa tokkotti azzabuun sun sirrii goote qaama hin rimne harkarraa murree meeshaa baga murinii baga dhala malee nambisinii galatoomi hodhuun nu rakkisee silaa birrii walitti buufnee hodhuun nu rakkisee. Maarqosiin naa galchaa Maarqosiin galchaa abaaboo darbi Maarqos abaaboo darbi Maarqos abaaboo darbi musliima galchee hayyuu galche. Kanaaf isin galatoomi siin jedhaa inni dabalataa warroonni sobammoo naamin jettanii anuu shakkii na fixachiifteetti. Shakkii na fixachiifteetti galatoomtuu ijoollee ganni waan jettu qabda shamarraa carraa kennina. Yaada kana irratti shamarri maal jedha dhiironnoo hin balaaleffatu moo maal jedhu mana fooloo gochuu hin dagatina. Ijoollee gastii irraallee fooloo godhaa. Ganni sagaleen koo jiraa Maarqos abaaboo darbime. Jirta. Maarqos taasisaa. Ganni nama bira jirtu mooti. Okay, Maarqosiin naa galchaa ka boodiitarri itti. Okay, ganni hin jirtu. Ganni. Okay, ganniin hin jirtu. Okay. Itti fufisiifan waan jechuu itti jedhi carraa namaa kennina. Okay. Galatooma. Maarqosiin galchaa. Sheeritti godhaa. Barbaree mucaa jabduu keenya baga ofii keetiin aartee murtoo ofirratti hin fudhatinii akkasuma immoo isa Aleeksii Abdii Jimmaa galchi musliim. maatii ishee irratti miidhaan fiduu jedhe irratti maatii ishee namni quba tokkoon akkatti bu'uun jiru. Silaatii biyya jiraattee mucoon kun biyya jiraattee biyya galtee isaaf ishiin biyya tokko keessa wajjin hin taa'anii hammam akka maatiin ishii sodaatamu immoo namni hunduu hin beeka. Namni ijoolleen safara ishii mucoon kun sulultaa. Akka odeeffannoo dhageettan illee hin beeku maatii ishii illee namni ergeessi namni fidee namni akkatti qubaan itti bu'uun jiru. Dhuguma maatiin ishii jara sana taanaan namoonni baay'ee warra sodaatamuudha.
naannoo sanitti. Ishee namni qubaantu itti bu'u hin jiru maatii ishii. Ammayyuu mucaadhaaf sodaadha. Hin jiraataa kana booda biyya keessa deebi'ee safara tokko micoo kana kan hunda Mootii nyaata galchaa waan ganneen jedhu buusaati san kanneen hin jirtu. sodaadhaadha. Isarraa kanaaf immoo asitti waan seeraan wal ishii tuttuqsiisu wanti goote hin jiru. Ishimni waan sana waan baay'ee of qusattee wanti ishiin isa goote asirratti bahee naasa'u jetteetti yeroo baay'ee intarvii taateerti mucoon kun akkuma tokkummaan jedhee wanna seeraan walitti ishii tuttuqsiisu fiddee ragaan keenye nama waan ishii gaafachiisanis hin qabanii jechuudha. Innaa baga ofii keetii ofirratti murtoo fudhatanii nuti waan itti bara jireenya keetii hojjettee laffaatee dhabde irratti obboleeyyan keessi gargaaruudhaaf qophiidha. Wanti duutee siif boorra gaafa duute reeffa kee kabajuurra baga lubbuudhaan jiraattee murtoo kana murteessitee innaa nuti si bira jirra giftii kooyi rakkoon qabu ijoolleen hundinuu si gargaaranii maallaqa Okay. kee kan isarratti invest gootee dhabde. Kana booda ijoolleen keenya shamaraa sitti fufaadha. Dhiiraan hin miidhamtanii ushin jedhinaadha yookaan immoo miidhaminaa yoo isin danda'ame eega miidhamtanii immoo akka ishee kanatti mirga keessaan baasin hin jedha galatooma fudhadhu tokko. Okay, waan kana rikardi godhaati. Namtichati doktoriin biraan gaa. Namtichati akkaataatti ulfeessa nutti himte suni ulfaa'ee galinaa jedhaanii doktor naaf yaggeetuutiini. Kabajamu doktora kiyya. Inni si gaafate waa ulfeessuu deemu suni ulfaa'ee gale. Guyyaan ni da'uun beennu malee. Akkam jedhee ulfeessee galuuf silanni. Garuu namtichi sun immoo ulfaa'ee galee inni immoo akkamittiin assaramuu danda'a kan jedhu deebisii nuuf gorsu jechuu barbaanne doktor naaf yaggeetuutiin jechuudha. Inni dabalataa hayyuun galatoominaa jedha dhugaa. Hayyuu takka waan kanas fidu na gootee natti fidaa turte kun as keessa hiidha. Kunoo mee qo'i si guddifna qo'i galatoomi qo'i al tokko si guddisa. Naaf yaggeetuutti sabarraa okay guddisaa. Booda nu lamman guddisuu dandeessu miti. Oodii akkasumatti mul'ata. Kaameeraa inni dhiisaa akkasumatti ta'a oodii. Waa'ee inni doktor naaf yaggeetuutti barreesse sirriitti qabi kaameeraa. Qo'i dhiisaa bakka nama lamman guddisaa. Akkaataatti ulfeessan gaafate kottuun ulfeessitaa kottuun nyaatta. Ilaama jala jirtaa nama reeffansi ergaa miskiina koo dubara tokko wal qunnamtii gootee akkamiin itti hafu yookaan ulfaa'uu dandeessi. Dubara tokko irraa ajuuti xiqqoo ajuuti. Kunoo kana doktor naaf yaada itti barreeffate. Dubara tokko wal qunnamtii gootee akkamiin itti hafa jechuu barbaadeeti ulfoofte jechuu barbaadeeti. Itti hafuu yookaan ulfaa'uu dandeessi doktor jedhee. Doktor maal? Doktor maal jedhee? Ulfeesse gaa doktoris kunoo. As mul'isi barreeffamicha guutuu taatee laatee hin dubbifna. Rabbiin nurra kaa'e. Okay. Naaf barreessuu keessanii fi guddaa galatoomaa jedha. Sababa hanqinaa yeroo gorsa kan inni gorsa rakkoon qabu. Inni gorsa rakkoon qabu yaa. Ane peejiidha waan ta'eef akkami beektaa Okay. Jalatti barreeffamee waan jiruuf ofiif deebisa yaa. Yaa automaatikii ofiif deebisa kun jala jira. Namuma barreesse kamiifuu hin deebisa naa galee. Amma akkamittan of guddisa gaa. Ofan guddisaa qo'a. Jira sagaleen koo hayyuu. Siifuu jira siifan gadaa. Hayyuu dubbadhuuna dhagaa irraatti amma ni turkii sirreessutti ni turkiin nu qabe. Ijoollee kooloo godhaaf eessumaan. Ijoollee shamarranii dhugaa akka mucaa kanarraa barumsa argattan hunduma keenya fayyaddiifanii dhugaa rabbi akka tokkummaa bira qaqqabu kanaaf kanan yaalaa ture. Ishii fayyadaa yoo ta'in ta'in nu warri shamarranii warra miidhaa keessa jiru warra boru miidhamuudhaaf jirtan barumsa guddaa irraa argattan. Isin immoo dhiira si nyaate ishiin barbarreetti na hidhe miti isin immoo akka mormarraa kuttan abdiin irraa qaba. Kanaafuu barreen gaddaa nyaatamne barakaan nyaatamne. Ajiraatu.
dhugaa rabbii ishiin barbarreetti naqxee miti yookiin ija tokko keessaa baasanii ija tokkoon akka inni deemu godhuudha. Malee qaama keenya nurraa nyaatee ijoollummaa keenya nu qorqee nyaatee fayyaadhaan deemee nama biraa akka inni deeme fayyadamu. Sirrayyuu bilbilame. Sirrayyuu bilbilame. Innaa jabaadhu si bira jirra. Galatoomii ati yaadanis waan hundaan. yaa kannatti fide UCE galatoomii siin jechuu barbaada asiinu waan kana kannatti fide CE follow godhaa fi ishi musliima waan jettu qabdaayi. Galatoomi barumsa guddaa anaa keessatti anaa fi danuunaa dabarsite kan koo tokko cuggaarraa na gube obboleettii kiyyaanis akkuma keetii akkan gubu abdii qaba. Asumarraa nuunan qalladee fooloo naaf godhaayii chaalenjiin qaba. Naa maayinitiin na waamta stofrullaa dhiifama ishii Follow godhaa fi chaalenjii qabdi. Abdii Nagaash. Okay, Abdii Nagaash calaa kennaa booda ishii waliin haasawaa godhaanii. Ayuunis isiis follow godhaa guys. Abdii Nagaash miitu irraa bahi. Barbaree itti naquuf isiinis abbaatee wayittee. Tokkee koo inni abbaat. Habibi dubbadhu yaada kennitu qabdaa kana irratti. Yaa'u Ilaamitti tokko jireetti bari nama galchuu dhabuuna. yaanni baay'een ka'eera. Maybe namni cimaa jechuun akka kootti dubartoonni baay'ee obsa qabu yaada baay'ee obsa qabu. Obsa jaraa keessatti immoo wantoota jara mudatu irra caalaatti akkuma ergaatti iyyuu warra wanta ta'uuf deemu irratti dura bu'anii haaraa itti ta'uu qabu jiran akka gara fuulduraattis nama wanta adda addaa nama mudachuu Heddumatti nu guddise okay baqa ittiin bu'inaa ijoolleessi ittiin bu'inaa ijoolle. Wanti garaagaraa chaalenjiin jireenya keessatti wanti garaagaraa nama mudataa gindootas gabbaanii wanti hedduu fuulduratti qaqqabuu danda'u waan ta'eef namoonni baay'een abdii kutachuu irraa otoo of qusatanii gaarii jechuun barbaade tokkee koo hojiirran jira. Galatoomii. Okay, galatoomii Ehilaam barbareetti bu'ii anaaf isii guddisi. Barbareetti bu'ii warri kaan hin jeeqina. Ehilaam ajjala jirtaa barbareetti bu'ii anaaf ishee guddisi. Okay, galatoomaa namni biraa eenyuutiin dubbanne. Okay, bakka wanta biraan godhinaa bakka warri kaan isaa nama biraa eenyuutiin dubbanne. Okay, namni dubbachuu barbaadan carraa isinii kenninaa. Namni yarkaa jalaa geggeessina yoo barbaachisaa ta'e mana fooloo gochuun dagatinaa. Haadha barbaree kanallee fooloo godhaa. Akkamiree barbaree viidiyoo banadhu si waa gaafadha. Atama viidiyoo banadhu. Galee rakkoo kanaafan Barbaree. viidiyoo. Dhaga'amu tokkommo. Okay, fuuldurattoo nama jaallachuu fedhii qabdaa. Jaallachuuf fedhii qabdaa fuuldurattoo akkam. Ilaam namni tokko bu'aa ilaama galtu. Rabbumatu beeka. Jechuun fedhiin kee akkami nan jaalladhe itti yaaddaa dhiirri immoo amanee sitti siqaa sodaan qabdu dhiirri immoo oositti siquu dhiisuu danda'a si sodaachuu danda'a waan akkasiiti sodaan qabdu. Isaan amma sa'aatii kanatti murteessuu hin danda'u. Innis of qopheessee dhufuu danda'a, anis of qopheessee dhaquu hin danda'a. Hin beekamu inniiti. Amala isaa sirreeffate gaamaa innis. Amala isaa sirreeffatu taanaan immoo ani isaa immoo waa biraati doobbiidha. Utuu isa kanaan waan yaadachiifte qoy waa si gaafa isa kanatti utuu deebi'u ta'e hin deebitaa. Irraa sammaa kanatti gurbaan maatti. Foon ofii ofirraa muranii nyaatu re. Wanta akkas jedhu. Ilaamiin galchi musliim. Wanta akkas jedhu hin jiru. In abjootamuyyuu hin jiru wanta akkas jedhu. Abjuudhamuyyuu yaadamu. Ani amma akka mataa kootiitti tani shamarran keenya obbolaa keeyyaa wanta dhaamuu fi barbaadu dhugaa dubbachuu fi shamarran keenya amma waan xiqqoodhaan abdii kutatan dhugaa dubbachuu wanta fiduu danda'a wanta deebisuu danda'an tokkoon abdii kutatan maaliif abdii kutachuun hin barbaachistu maaliif amma bari fixeessi ganama gizee kaanuu hin fixeessaa guyyaa gizee aduun itti bahu inni hin bada. Qabeenyis akkasumaadha. Garuu lubbuudhaan hoo jiraatame taa'amee qucci jedhamee itti yaadamee
ani nan ijaarama lakkaa ani bakka akkanatan gaa jedhamee yaadudha malee takkittumaan abdii kutachuun hin barbaachistu. Sababni isaa maaliif yoo lubbuun kan koo hooba koo maallaqaan lubbuu kiyya san bitee akkana deebisuu hin danda'u. Garuu yoon jiraadhe immoo maallaqa san immoo hojjedhee fidachuu nan danda'a. Maaliif amma dhiirti tokko deeme dhiira biraatitti seerumuu nan danda'a. Siigalee miti tokkuma maaliif anamma yeroo baay'ee shamarran keenya yeroo du'anitti nan gadda garuu maaliif of ajjeesan akkamumatti lubbuu isaaniitti itti faradaniin jedhe. Lubbuu ofiitti itti faradu jechuun koo lubbuu waaqayyo naa kenne akkamittiin ofii kiyyaa of keessaa baasa. Maaf nama raruu lubbuun kan koo annaa kenne waaqadha. Waaqayyo gaafa jedheeyyuu inni gaafa guyyaa naa barreesse qaba waan ta'e jennaan gaafa inni jedhe inni iyyuu hin fudhata. Maafan lafa kanarratti sazzabamee waaqayyo irratti sazzabamummaa. Maafan haadha koo boochisa, maafan obbolaa koo boochisa, maafan fira boochisa, maafanan odoon dhukkubbii koo qabu dhukkubbii kiyya san hin himatiin akkamiin of ajjeesa. Dhukkubbii kiyya san osoo himadheeti immoo haaloo baachuuf taa'udha bakka. Maaliif amma barbaaddamteeyyuu hooma deemfamte amma jechoota amma barbaaddamteeyyuu yoo jedhamte obsa qabaachuu waa tokko. Irra caalamu obsa qabaachuu, abdii qabaachuu, boru nan jiraadhaa, boru taffufaa, boru waa gaariirran gahaa maali? Indee lamisaaleedhaaf quba tokko koo yoo sirraa muranii qubni hafeesoo si fayyaduu danda'a bara. Maaliif amma isheen gadda duute suni kunoo guyyaa lama moo guyyaa sadaash qaabbannee dhiisne irraaffanne irra kalaas. Eenyutu ishii yaadate? Eenyu dhugaa ishii bare? Zimbiloo holola asirra walii gadoofu malee eenyu dhugaa ishii beeka? Ishii fi waaqa bichaatu dhugaa ishii beeka. Nu waan beeknu hin qabnu. Halaalumarraan ishii beeknaa hin boonyee hin gaddine ayii jennee urfaadhiirra godhannee hin gaddiifanne hin dhiisne hin irraaffanne kunoo. Haati ishii immoo gubattee abbaan ishee gubataa jira, obbolaan ishee gubataa jira, bo'aa jiran. Maaliif ta'e wanta akkasii? Yoo dhimmootu rakkattee koo obbolaa qabdi maa biyya ofii keessatti koo kadhatteetu yoo jiraatte eenyutu ishii dhorka? Wanti namni waan akkasiis naan jedha, namni qubanatti qaba, namni haamilee koo na tuqa noo wanta akkas jedhu hin jiru. Ofitti murteessuun hin barbaachistu, itti murteessuudha malee ofitti murteessuun hin barbaachistu. Maafan ofitti murteessa? Sababni ofitti murteessuun maali? Kaleessa birrii san anatu fide malee birrii san tana fidee bakka kanaan naqee anaan. Anatu birrii san fide. Arrasoo anatu fide malee birrii sun nan fiddu anaan. Maaliif yeroo baay'ee maaliif takkamee dhiira jaalalaa jedhee du'ee argitanii beektanii? Munaa galchi mooditarri. Takkaa dhiira Oromoo as keessatti yaadni balaa addaatiin du'uu danda'a dubartiidhaa jedhee dhiira du'ee argitanii beektanii? Yeroo hunda maaliif shamarran keenya duuti? Yeroo hunda maaliif shamarran keenya boochi? Maaliif dararaa shamarran keenya ragaa sababnu? Odoo afaan qabanu, odoo dubbachuu danda'anu, odoo haasa'uu danda'anu, odoo fira beekanu, odoo maatii beekanu maaliif hamma barbaade miidhamna hamma barbaade iyyuu irraa ga'u dhibee san keessaa ka'uudha, ijaaramuudha. Intee maali? Wanta akkas qoosan akkasii kun haa dhaabbatu bakka shamarran keenya hin ijaaramna wal gurmeessina amma shamarran takka hin jiru. Mee waa si gaafa. Karoora kana gaafa ni sibiloo keessin barbaadu jedhu karoora kana gaafa ni sibiloo keessin barbaadu jedhu namatti himtee namatti mari'atteeti moo akkamitti obsuu dandeesse? Fakkii waan akkanaan obsuu. Ani dhugaa dubbachuu fi waan kanarratti sirriidha. Obbolaa isaan na gubbaa jira. Obboleessa isaa siin jedha. Isatu na jiraa jira. Isatti an hirkadheera. Hiriyaa isaatti an hirkadheera. Isaantu na dhaabe. Dhaabbata sammuu kiyya keessa akka wanta badaa hiyyaanne akka wanta ajaa ofirratti murteessine isaan na jajjabeessa waan adda addaa natti erganii fakkeenya naa ta'anii na dhaaban isaan. Garuu immoo kana gochuuf immoo namni na bukkee jiru tokko hin jiru. Maaliif namaa tokko noo mari'attee waan akkasii tanan godha hoo jette namni si harkaa fashaleecha beektaa? Ati wanti dhufe haa dhufu, wanti ta'e haa ta'u. Yoo du'alleen ta'e waan kana gootee du'uu qabda. Yoo hidhaalleen ta'e kana gootee hidhamta. Maal abbaa ishii dhiirri numa hidhama, dubartiinis numa hidhamti maa? Waaqa dhugaa kee baattee immoo deemuun barbaachisaadhaan amma wanti barbaade natti haa dhufu jedhee godheera ittiin qaana'u ittiin gammada malee ittiin qaana'u.
Dhugaa maaliif amma shamarran tokko tokko hin jirti. Suura namaa sii fudhattee naannoftee kan ofiin beektu barra. Kan ofii wanta ishiin beektu tokko hin jirtu. Suura ofii namaa fudhattee asii naannoftee ashqaabbattee maal jette an akkasii kana dubartiin ana gadheen akkasii siin jirti. Dhiirris immoo gadheen akka gurbaa kanaa siin jira kunuun. Si jammaram dhugaadha shamarran keenya dhiiraa sammuu yaaduun miti kan dararaman. Dhiira beekamaadhaanii miti kan dararaman. Wallaalaa akkasii kanaan. Nama sammuu hin qabne akkasii kanaan kan lubbuun isaanii ba'u malee namni barate, namni yaadu, namni haadharraa dhalate, namni obboleettii qabu waan akkasii namaan hin jedhu bara abadan. Dhugaa isinitti muftaanan. Dhiironni keenya immoo kun dhiifama naa godhaa. Maaliif xannacha tokkotu foon ajechaa jedha Oromoon. Kan akkasii kana kan maqaa dhiiraa balleessitu. Durbis immoo durba gadheedha. Gadheetu maqaa dubartii balleessa. Isinii gale miti. Anama wanta barbaadan oduu olla ooftanii ganna ooftanii achiin adeemtanii asiin adeemtanii masimaan koo difiniidhaan isiniif hin dhaga'u. Ani nama isiniif hin dhageenye nama ofii kiyyaa fi ofumaa yeroo kiyyaa tokko fi deemudha maan ta'e jennaan. Isinii gala. yeroo tokko tansii dabalaa ala namoonni kaan illee humna ishee dhabdee mana namaa keessatti umurii isheetti qisaasa'ee birrii ishee dhabdee immiini amma kanayyuu taabii ishee dhabdee inni garuu quufaadha maallagoota dhaadannuu kana fide gatii namaa haqa namaa rabbi sirraa kaffala gamtaati humna qabaattee fi miti garuu waan haqa qabduu fi rabbi ishee gargaara jechuudha. Guyyaanati namni kamuu nama boossiftee haqa namaa dunuunfattee fuutee sin beeku jettu karaa nagaan osoo hin taane guyyaanati gatii kaffaltuun dhufa hunda keetiifu. Gatii kana kan si kaffalchiisu rabbi. Amma mucaan humna hin qabdu humnaan harkaa bahuu danda'a ture dhiiranni. Garuu humna ta'aaf rabbi. Jaalala qofaan hin miidhamne haqa bar. Haqa isheerraa fuudhee sin beeku jedheera waan ta'eef. Itti rakkattee fidde waan ta'eef. Gatii kan humna sii ta'us rabbuma. Gatiis kan sirraa kaffalu rabbuma. Ilaa mucaa kanarraa afuu hin danda'a ture. Rabbumatti toofe malee lakki sitti nufuu jechuu danda'a ture. Quba qabdu waan kan sitti nufu lakki. Asitti dhufuu sin shakkaa sin sodaadhaa tinaa waliin hariiroo adda dhaabdee ta'ee diduu danda'a ture garuu haqni giddiinsi si oofa. Giddiinsi sochoosa harka si galcha. Si galee geessee kiyyootti si galcha haqa namaa ofirraa eegi. Haqni namaa badduudha guyyaa sin gatii si kaffalchiiftu nuti. Amma fakkeenyaaf mucaan gara laafettiidha malee tarii meeshaa kee dhabuu dandeessa, harka kee dhabuu dandeessa, miila kee dhabuu dandeessa, ija kee dhabuu dandeessa, fuula kee sana si qayyaruu dandeessi turte jechuudha. Kanaaf of eeggannoo haqa namaa irratti taasisaan isiniin jedha. Waan gootetti garuu gaabbii qabdaa barbareeti. Yeroo tokko namni 800 mana fuula godhaa yeroo tokko. Namni 800 yeroo tokko fuulatti bu'aa mana. Ayyeetti fufi dubbadhu. Na gaabbisiisu tokko hin jiru. Hin gaabbus abadan. Maafan hin gaabbine beektaa? Sababan qaba sababan hin gaabbineefi. Maaliifi? Isheedhuma deengadda duute san fakkeenya naa godhe. Miidhagaa kana galchaa bakki duwwaan jiraate. Isheedhuma deengadda duute san maarree ishiin hin duuteen duuturee naan jedhe. Ishee guyyaa ishii tugga'uu danda'a ta'a. Seetan ishii dogoggorsuu dandeessi ta'a. Ishuma deengadda of gad darbite kan. Laa ilaaha. Laa abadan. Abadan. Ani hin gaabbu har'as hin gaabbu borus hin gaabbu karaa fuulduraa. Ati gaafa kun sirratti ta'u mee wayin irra darbee gaafa kun sirratti ta'u tarkaanfii ofirratti fudhachuuf iyyaanne. Abadan maaliifi dhugaadha. Dhugaa waaqaa dubbachuuf taanaan abadan wanta akkasii anaa dhalootuma kiyya keessatti wanta akkasii hin jiru. Lubbuun koo nama rartani maaliif lubbuu koo baasa nama rarti lubbuun koo asirratti nama rarti. Dhugaa nama rarfadha lubbuu koo. Kan naa kenne waaqa maafan waaqarratti lafarratti azabame maafa waaqarratti azabame malee. Inde. Anna bukkee jiru immoo dhugaadhaa haadha koo bukkee koo jirti. Haati koo hiriyaa kooti. Haadha kootis hiriyaa kootis waan jedhe duubatti illee hin deebi'u. Utaalii burraaqe jette dhugaa gootitti haadha ishee dhugaa naaf haa jiraattu. Utaalii burraaqe atuu kolfa beekta wanti badii haa badu. Kottu yoo dhufte maal dhabde? Wanta ati dhabde jira gahee koo sii farramee sii kenna. Akka barbaaddetti jiraataa jetti. Na jabeessiti haati koo. Jabduun of duubaa qabaa jechuudhaan. Dhugaa waaqa. Galfachuu barbaadde galchi nan bu'aan jala.
Yeroo tokko warra gastirraa fooloo godhaa. Tokkee koo nagaan isin haa Eenyutu ta'u jira? nuti Namni yaada kennadhaati. Gocha ishee kana sirrii moo sirrii miti kan jedhu viidiyoodhaan na eegaa. Viidiyoon hojjedha. Ammatti yaada keessan kennadhaa. Warra gastirraa fooloo godhaa keessattuu hayyuun musliimaan chaalenjii qabanii foolootti naa bu'aa fi fooloo naa godhaa fi Tokkee galatoom si argaan jiru Ihilaam keessa jirti, Munaan keessa jirti. Warra kanan beeku itti naafufa warra natti mul'atan annamnan argaa jiru hayyuu musliimaa siifanii fi barbaree qofaa jechuudha nama biraa argaa jiru. Mootiin keessa jira dubbachaa jira tokko. yaa tokkee waan baay'ee akkati gaafatte quban qaba garuu yeroo yoo dhufe waan hin dhageenyeef ta'e hin beeku. Barbaree gaaffii tokko bichaa gaafachuun barbaade waan baay'ee haasoftanii gaafattaniittu. Guddaa galatooma akka kanatti yaada uummata amma kanaatti qooduun keessa waan salphaa miti. Barbaadattillee waamicha isaanii kana kabajeessitti argamu keetiif guddaa galatoomi. Gaaffii tokko bichaan si gaafadha barbaree. Barbaree jennee si waamna ka harkaan lafa hin qabne garuu harkaan lafa qabi jetteetti garuu. Silaa waaqayyo dhugaa keeyyuu akka kanatti miidiyaan kun muluu uummanni kun muluun akka beeku si taasisee isteeppii amma kana keessa dabartee wanta kana otoo gara gaaffii gosa lammaffaatti hin darbiin isa jalqabaa irratti namni kana dura bifa biraatiin haa ta'u akkaataa kanaatiin nama miidhe waan beektu irraa ekspiraansii qabdaaf waan kana raawwatte moo yeroo jalqabaa keetiif waan kana eessarraa argatteetu akka kana raawwattu si taasisame. Dhugaadha qophiin godhadhee obboleessa kiyya hangafa koonya jira beektaa gaafa inni balleessee ijoollummaa isaa ta'e abbaan barbaree tolula. Okay. Mootiin gaafatte dhugaa rabbii. Thank you. Atuu galatoon. Meeqoo lammaffaattan darba. Okay. Waan kana kaleessa waan kana muuxannoo xinnaatu hin qabda gaariidha. Amma kana deemteetta amma kana dhugaan kee biyya muluu duratti baheera dhugaa qabda jedhameera. Abdii shaafinaa galchaa nama tokko buusaati nama dubbate gaayis monitor. Jalatoo. Amma kana dubbattee waan raawwatteetta dhugaan kee viidiyaa kana gubbaatti bahee ndahuma akkati waan kanaan beekamtu ta'e namoonni garaagaraa barbareelli akka isaanii piroofaayila godhatanii deeman ta'eera. Amma asirratti waa tokko si gaafadha. Obboleessi kun nama miira kana keessaa hin ba'a atillee miira gaafichaa keessa har'a baatee jirta. Bordeebi'ee namni kun osoo yaada isaa jijjiirratee dhiifama si gaafate carraan ati dhiifama gochuu fi ammamtu jira. Fiilingii isa gaafichaa irraanfattee fiilingii har'aati. Nama tufeen arraabnedha. Namni tokko an cufa yoo tufe deebi'ee arraabuu hin danda'u. An akkasiidha. Tufeera nama kana. Tufee baasee sammuu kiyya keessa leetisa godheera. Siigalee ani wanta akkasii sammuu kiyya abadan wanta akkasii sammuu kiyya keessatti hin barbaadu. Yaadullee hin barbaadu, ofittillee deebisuu hin barbaadu, dhaabii isaallee gahuu hin barbaadu, bakka ani gahee akka gollee hin barbaadu. Sababni isaa anarras ta'e borus ta'e haqa koo tokkoon ishee biyya kana keessas jiraate biyya keessas jiraate haqa koo yoomiyyuu taanaan haqa koo barbaaddachuuf anarras ta'e wanti duukatti na deebisu tokko hin jiraan haqa koo kuufan irraa barbaada. Maal lammummaan ishima namni biraan jiru mooma. Siigalee duubatti wanti hin deebi'uuf tokko hin jirus garaa dhiifamaallee hin qabuufan abadan. Okay. Ani gaaffii koo kana lamaan si gaafachuu fananii yoo itti deebi'uudhaa baatte carraa dhiifamaa kanaa booda godhii fi miidhamna amma akka biyyi mula addunyaan kun guutummaan si argu taasisuuni kun akkuma tokkeen jalqabaa kaasaa ture yeroo tokko tokko haquma namaatu nama qaba. Sinii galee jaalatanii jibbitanii si dhugaa dubbachuuf taana namni waan guyyaa tokko dukkanatti godhe waaqayyo ifatti gadi baasuun isaa hin hafu. Guyyaa isaa bubbula malee yeroo isaa dheerata malee. Innaa yeroo baay'ee asirraa wanti nani akkasumaan nama kana kuma jaatu jirtu asirraan dubbachuu barbaade jaalala jechuun obsan barbaachisaa, dhoksan barbaachisaa, wal gorfachuun barbaachisaa. Miirri kun jalqabame jennee kaanii ilaa namni keenya yeroo baay'ee waan tokko faashina goonee waan fayyadamnu jiraata. Sinii galee fakkeenyaatii fi isteeppii sana wanti nama geessisu mucaan kun amma itti yaaddee dadhabnaa sanarra geesseetti. Wanta toota nan gahiin furamu immoo jiraachuu danda'a. Carraasa jalqabaa sin bal'aa sin bantaniif yoo jiraate obsuudhaan wal gorfachuudhaan kan hafe adeemsa isa dhumaatiin kun amma qayyii kaardii isa jedhamudha. Akkuma barbarees diimaa ta'e qofaa osoo isinitti fakkaatiin bakka kun meedaa keessaa ala gochuudha karaa biraa wanti bara kana ta'e fayyadamaadha kanaani. Waa'een zayitii kanaaf barbaree kanaa baay'ee dinqiidha. Amma yoo nuuf shunkurtii bichaadha xabbafamneerra jechuun hin danda'amanna. Gooftumti nu gargaaru galatoomee fi dhugaa dubbachuuf taanaani jabaadhu.
gorsa keellee gorsa jabaadha natama dubbatte kuni ofirratti wanta garaagaraa godhachuu mannaa isa jalqabaa furmaata yaaduun gaariidha. Asuma wanta ani xumuruu barbaadu tokki atillee guddaa galatoomi dhugaa dubbachuu fi ergaa jabaadha kun qalbii isinitti hin fakkaatin gaafa kanaatti kaasanii waliin haasa'anii lubbuu obboleettii dhabne sana keessa waan argani. Har'a garuu jalallachuun isaanii kun inni kunis rakkoon qabu borii yaallanna hin fayyaa lubbuun isaanii oolaniiru bifa ittiin lubbuu walii oolfachuu danda'u namni waliin gochuun gaarummaadhuma qaba. Adabbiin immoo gaarii lafarratti rakkoon qabuttuma dhiisaa isin isa kanaan komiillee irraa hin qabu jechuu barbaade ta'in namni haqa namaa nyaate boruuf taanaan adabamuu waanuma jirudha. Qaama siraatiinis alkallattiinis kallattiidhaanis nama adabama jaateetii fi kanuma galatoomi tokkee guddaa ulfaadha itti fufa. Galatoomi mootii ulfaadhu si buusanii abdii shaafii tokko naaf agalchanuu baadhuma beekanii jaqatanii ulfaadhu galatoomi awwalee musammaa naa galchaa hojjala jiraate isanii eenyu jedhu argaa awwalee yaada qabdaa waan jettu qabdaa obboleessa koo awwalee abdii shaafii galchaa mootii buyyoo fumaa naa galchi nama abdii shaafii musliimaan hin beektu musliima galchee. Okay. Namni yaadan kennan eenyutu jirtan? Natti mul'atan eenyutu hin dubban? Buna dhugee mataan na dhukkubee na iyyuu jechuudha. Mana mallee fooloo gochuun dagatinaa mana fooloo godhaa itti muddaa mana namni 500 tokko ashokkaayee mana fooloo godhaa. Eenyu ehlaamiif eenyuun keessa jiranii munaan natti mul'atan yoo ijoolleen kun yoo jiraatte gaarii turte yoo keessa jiraatan. Keessa hin jiraatu. Barbare waan si gaaf. Nama Saawudiittis Dubaayittis riyaala 2030 abbaa manaa ofitti fudhatee dhabee jiru jira ammoo abbaa manaa sanan dhabee birrii sanan dhabee warra kanatu jiru warra kanaan maal godhaa jettaan. Birrii isaanii dhabanii jaalalan dhabanii hedduutu jiran warra sanaan maal godhaa jetta warra miidhamee jiru warra dhabe kanaan. Ani akkuman jedhutti birriin hin dhufte sin baddisi. Birrii san hojjetanii fiduu hin danda'anii. Maaliif yoon ofii kiyyaa of ijaare birrii san nan fidee dhufa boroo hojjedhee waggaa 2 waggaa 3 odoon hojjedhee birrii isa fiduu nan danda'a mitiire. Garuu jaalala sanis immoo hunkin namni sun ani ishiitii miti. Duruma calqabummaayyuu kan ishiitii miti. Namni immoo nama san caala ishii jaalatu ishii hawwatu jiraachuu danda'a. Kanaaf duubatti ilaaluun barbaachisaadha. Siigalee miti maaliif namni kun nan jaallannee akkasan godhaa ofan ajjeesanoo maafan of ajjeesa. Ani dubartoota keenya akka qaalaa wantan jedhuun birriinis haa badu. Jaalallis haa badu. Birrii sanis hojjettee fidda jaalala sanis immoo sammuu keetitti deebiteen nama isaa olitti si jaalatu argachuu dandeessa. Namni sun immoo nama sanii olitti si jaalatu taa'ee si eeguu danda'a. Sinii gala miti. Kanaafituu ani dhaamsa kooti inni kun abdiin kutatinaadha bakka. Maali? Yoo jaalallee malee. Ani wannan si gaafadhe as keessatti ilaa tarkaanfii kana fudhadhaa jettamoo warra dhabee jiruun warra jaalalas dhabee mala maladhaan jedha mala maladhaa maali? Hayyuu deebisaa ijoollee. Durbi malan dhabu. Musliima deebisa hayyuu. Wayye siifu. Mucaan waan asila jiru fakkaataa naggasaa galchi mee naggasaa mucaa fidachaa jiru. Okay, naggasaa galchaa. Okay. Naggasaa galchaa. Naggasaa as gabbu. Mooditarii naggasaa galchaa bakka hayyuu dhiisaati. Sheer godhaa addunyaa batabbataa mucaan immoo dhufaa jira. Rakkoon qabu. Naggasaa darbi musliima mooditara qabda miti? Naggee ababaa darbi ka. Musliim. Argin hin koy barbaadan jira. Ihilaam naggasaan abaaboo darbaan argaan ture. Okay, ihilaam jirtaa? Lakkoofsa tokko barreesseenu. Jirae. Naggasaan utuu dura keessaan na dubbisee natti tola. Naggasaan kun utuu keessaan na dubbisee baay'ee natti tola ture. Naggee. Nagaan siif haa ta'u islaama miti miti ati? Lakki. Jechuun salaamata wannan gaafadhee waan biraaf osoo hin taane nagaa salaamu alaikum jechuuf akkam jirta jechuudha. Naa gala islaama miti eeyyee. Akkam jirta nagumaa? Nagaa keeti akkamii? Ati immoo waan gudii fidde jedhanii sila gabbuu isin dubbisuuf ani yaale
Miidhamaan kun na bira quban qaba waan jettu kaasaa jirte jedhan akkam. Yaa erguma duratti qorachaa turre garuu kan ishee otoo hin taane nuti mucaa barbaachuma banne mucaa ishiin akkuma jettu guggubdeenneetuma mucaa barbaacha banne mucaan ammayyuu mana macaatti dhufee jira. Miidiyaarra ba'uuf jiranis mana macaa kanumaaf ni si'annite mana macaa. Nuufiri Quunnamuu danda'a? Nagasa. Yaa quunnamuu danda'uu danda'a garuu amma mana macaatti haasaa gochuu fi erga dura isaantu qabatee ture kaleessa kan inni argameyyuu kanaafidha wanni ture jechuukooti. Nam fida rakkoon hin jiru ijoollee nam fida abshiraasin nam fida abshira asuman fida abshiraasin bilbila argannaannatu fida. Asuma miidiyaa keessa irra inuma ishinii fida rakkoon hin jiru lapheen baase. Hin fida hin dhufa innis yaa kanaafidha akka ishiin akkas taasofte kana maaliif beektaa tokke Namoonni wannatu hubachuu qabdu